Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen channel Afrikaa Samsiin irratti hordoftan. Egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti saniif qaqqabu isiniin jira. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti bilbila keessan eddoo keettan yoo dhabdanitti yookiin ammoo bootaa keettan yeroo dagattanii akkasumas soquu barbaadanitti bilbila keessan san salphatti argachuudhaaf harka keessan qofa waliin dhoytanii yookiin ammoo harka keessan qofa waliin dhahuudhaan bilbilli keessan sun ifaa fi sagalee akka waan namni irratti bilbileetti ifuudhaan eddoo bilbilli keessan jiru san salphatti beeytanii bilbila keessan barbaadachuu karaa ittiin dandeettan isinitti garsaa amma xumura sagantaa kanaatti daawwachuudhaan nafaana turaasin jedha. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsiin gargaartan chaanal Afrikaa Samsiin barnoonni keenya sun tole chaanal Afrikaa Samsiin subscribe godha. Akkasumas viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaallattan like godha, hiriyoottan keessaniifis qoodaa sin jedha. Tole egaa hordoftoota jechuudha kana hojjechuudhaaf appilikeeshinii tokko sin barbaachisa. Aappii kana jechuudha kallattiin Play Store keessan irraa argattu. Appilikeeshinichi kun isa kana jechuudha. Kilaabtuu faayinii kana jechuudha. Isa kana buufattu erga buufattanii xumurtanii booda ooppiin gootu jechuudha. Sana booda ooppiin erga gootanii haala kanatti isiniif bana jechuudha. Erga haala kanatti isiniif baname ufii isaatii haala kanatti sakandii muraasa boodanii eeyduu haala kanatti isiniif fida. Sana booda allow gootu jechuudha. Ammas deebitanii allow gootu marraa sadii. Sana booda gabbuutanii get start eddoo jettonatti kiliikni gootu. Sana booda maal gootu haala kanatti isiniif fida jechuudha. Anama viidiyoo kana waan isiniif waraabaa jiruuf fakkeenyaaf as eddoo kanarratti cuqaasuudhaan harka keessan marraa sadii jechuudha waliin dhoytu jechuudha. Marraa sadii dhoytu jechuudha. Sagalee dhageessiftanii marraa sadii dhoytuuni haala kanatti waliin dhoytu. Harka keessan marraa sadii erga waliin dhoytanii xumurtanii haala kanatti isiniif fida. Eddoo yes jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda deebitanii okay gootu. Tole sana booda jechuudha haala kanatti as sarara sadan kanarra ni dhuftu jechuudha. Sana booda deebitanii settings eddootatti ni cuqaaftu. Sana booda akka yeroo bilbilli keessan silent irra jiru jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila keessan yeroo namni isinitti bilbilu akka sagalee hin dhageessifneef yookiin ammoo namoota wajjin yoo jiraattan akka namoota san hin jeenyeef yoo sagalee isaa silent irra keettanii jiraattan akka sagaleen isaa sun dhageessisuuf asirratti kiliikni gootu. Asirratti cuqaaftu haala kanatti mallattoo kana ni bantu. Sana booda ifaa jechuudha. Fakkeenyaaf ifaan isaallee jechuudha. Fakkeenyaaf lafa dukkanaafatti yoo gattan ifaallee ifee jechuudha. Akka ifaa saniinis argachuu dandeettan haala kanatti ifaa kanas haala kanatti giriina deebiftu jechuudha. Haala kanatti halluu giriina akka dibatu al tokkoof irratti cuqaaftu. Sana booda jechuudha sarara asii kana jechuudha. Sarara kana haala kanatti as qabdanii akkanatti asiin deemtu. Sana booda jechuudha ammas deebitanii sarara kanas haala kanatti as guuttanii eddoo seef jettu kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda fakkeenyaaf vaabireeta yogguu bilbili keessan baade fakkeenyaaf eddoo vaabireeta jechuudha. Zirri wanta jechuun zirri jedhu san bilbila keessan miira fakkeenyaaf qaama keessanitti vaabireeta jechuun isa qaama keessanitti yeroo maxxanu qaama keessanitti sochiin bilbilaa sochii bilbila sanii dhageessu jechuudha. Isanis yoo barbaadan haala kanatti vaabireeta kanas oon godhuu dandeettu jechuudha. Haala kanatti erga oon gootanii wanta hundumaa xumurtanii jirtu jechuudha. Bilbila keessan yogguu haala kanatti of gootanitti haala kanatti isiniif fakkeenyaaf bilbila keessan kalee irraan yogguu of gootanitti haala amma viidiyoo kana argitanitti isiniif hojjeta jechuudha. Fakkeenya kanaan hojjechuu dandeettu. Sirriitti ilaalaatii daawwadhaatii irraa fayyadamaa. Egaa akkuma agartan jechuudha haala kanatti jechuudha isin fayyada. Haala kanatti sirriitti yoo sirreeffatan haala kanatti wantoota nama isin agarsiisan kana hunda yoo bantan bilbila keessan yeroo kamuu yoo gattan yookiin ammoo bakka tokko keettan yoo dagattan harkuma keessan waliin dhoytu jechuudha. Marraa sadii harka keessan erga waliin dhoytanii booda bilbilli keessan sun ufiin iyyaa akkasumas sagalees ufiin dhageessaa ifaas ufiin ifa jechuudha. Kanaaf haala kanatti tolfattu. Egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kanarraaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee ol geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.